jirtan amantoonni waldaa burqaa gaarii jaarsolii waldaa tajaajiltoonni hundumti keessan nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Waaqayyo abbaa keenya isa gargaaree waggaa kana hundumaa keessatti nu wajjin ta'asin nu ga'eef ulfinnaa ta'u. Waggaan kunis akkuma baroota warra darbanii rakkoo mataasaa of keessaa qaba ture. Waan rakkisaa, waan cinqaa, waan namni itti yaadda'u innis of keessaa qaba ture. Garuu Waaqayyo immoo nu gargaaree utuu hin miidhamiin, utuu hin badiin, utuu hin salphatiin nagaadhaan guyyaa kanaan nu ga'e. Guyyaan kun Sanbataa 2016 sadhumaati. Baga Waaqayyo guyyaa kanaan nagaan isin ga'e. Sagalee Waaqayyoo wajjin ilaallaa Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 11 kaasee hamma 28 isa jiru irratti sagalee Waaqayyoo gabaabsineetu ilaallaa. Nan dubbisa kutaa kana akkas jedha. Namoonni dubbii isaa utuu dhaggeeffachaa jiranii Yerusaalemitti waan dhiyaateef jarris mootummaan Waaqayyoo yommusuma kan mul'atu waan isaanitti fakkaateef Yesuus dabalee fakkeenya kana isaanitti hime. Abbaan qoroo tokko mootummaa fudhatee deebi'uudhaaf biyya fagoo dhaqe. Garboota isaa keessaa namoota 10 ofitti waamee adda addaan warqee waqate tokko tokko itti kenne. Hamma inni deebi'utti ittiin bitaa gurguraa jedhe. Namoonni biyya isaatii garuu isa jibban. Namni kun nurratti akka mo'u hin barbaannu jedhanii akka himaniif jaarsolii booddee isaatti duukaa ergan. Abbaan qoroo sunis mootummaa fudhatee erga deebi'ee booddee horii isaa isaan bira jiru kanaan hammam akka ittiin buufatan beekuudhaaf garboota sanaa waamsise. Inni duraa yaa gooftaa warqee ati anatti kenniteen waqeeta 10 buufadheera jedhe. Mootichi immoo ba'eessa goote garbicha gaarii nana waan baay'ee xinnoo irratti waan amanamteef ani immoo mandaraa 10 akka mootuuf siifan kenna jedhe. Inni lammaffaas dhiyaatee yaa gooftaa warqee ati anatti kenniteen waqeeta 5 buufadheera jedhe. Isa kanaanis atis immoo mandaroota 5 irratti mo'i jedhe. Inni sadaffaan immoo dhiyaatee yaa gooftaa warqee kee inni ani erbeedhaan maree dhoksee kaa'e kunootii ati nama jabaa kan hin kaa'iin kan fudhattu kan hin facaasinis kan galfattu waan taateef si sodaadheen turee jedhe. Gooftaan isaas immoo ati garbicha waa'ee hin baafne nana dubbiidhuma keetiin sirratti farada. Ani nama jabaa akkan ta'e kanaan hin kaa'iin akkan fudhadhu kanan hin facaasinis akkan galfu edda beekte warqee koo warra dhalatti fuudhanii biran maaliif anaaf hin keenyere? Silaa'oo deebii kootti horii koo dhala isaa wajjin nan fudhadhan ture jedheen. Ergasiis namoota achi dhaabbatanii warqicha harkaa fuudhaa isa warqee 10 qabutti kennaa jedhe. Yaa gooftaa innoo ammayyuu warqee 10 qabaa jedhaniin. Inni ani isinittan hima isa fudhate waa qabu hundumaaf itti dabalamee hin kennama. Kana kan hin qabne garuu innumti inni qabuyyuu isa duraa hin fudhatama. Amma garuu
diinota koo warra isaan irratti mo'uu koo hin barbaanne kana as fidaa ija koo durattis isaan gorra'aa jedhee abboomee. Ameen. Kadhanna Waaqayyo. Yaa Waaqayyo Gooftaa guddaa si galateeffannaa ayyaanniif araarri tolleef gaarummaa kee waan nu baay'ateef baroota hamoo baroota dhumaa baroota inni hamaan ariifatee yaa Waaqayyo si ana guddaadhaan hojjechaa jiru kana keessatti nagaaf araara kee waan nu baay'ateef yaa Waaqayyo lubbuu keenya foon keenya jireenya keenya yaa Waaqayyo mana kee keessatti waan eegdeef akkasi duukaa tarkaanfannu akkasi duukaa yoo nageenyu waan nu gooteef waan amantiirraa hin kufneef galanneef ulfinni siif haa ta'u. Garaa si barbaaddatu garaa si duukaa jiraatu garaa si fedhu nu keessa waan bushiteef si haa galatu. Namoonni baay'een si arganii yaa Waaqayyoo si dubbisanii si amanna jedhanii waadaa galanii hudduu duuba deebi'aniiru. Amma guyyaa kanaatti kan of biratti nu hambise akkasi duukaa jiraannu kan nu taasisesidha. Galanneef ulfinni siif haa ta'u. Ayyaanaaf araara kee nu baay'ateef si haa galatu. Dhiifama araara si biraan nu ta'e hundumaaf galanni siif haa ta'u. Lubbuu keenya foon keenya sooraa eegaa guyyaa kana yeroo kanaa waan nu geesseef si haa galatu. Ammas fuuldura kee jirra cubbuu keenya irra daddarbaa keenya balleessaa keenya hundumaa kan ittiin si gaddisiisne kan ittiin namoota gaddisiisne hundumaa maqaa keessa qulqulluuf jedhiiti nuuf dhiisi. Araara keetiin gara keenya ilaali. Hamaa jallaan nurraa kan hidhame haa ta'u. Inni samii keessa fiigee lafarra fiigee tooftaaf mala adda addaatiin ijoollee kee sagalee kee akka hin dhageenye danquu kan barbaadu keessa nama hafuura namaatti bu'uu kan barbaadu keessa namaa hidhuu qabu kan barbaadu hafuura namaa dadhabsiisuu foon namaa kanarratti yaa Waaqayyo dadhabbii yaadatti erguu kan barbaadu hamaan seexanni maqaa gooftaa Yesuusiin nu gidduudhaa kan hidhame haa ta'u. Nu gidduu taa'uusaa nu gidduu yaa Waaqayyo deddeebi'uusaa argamuusaa of gidduutti hin barbaannu maqaa Yesuus Kiristoosiin nu gidduudhaa kan deeme haa ta'u. Ibiddi kee isarra haa bu'u. Garaa namaa keessaa yaada namaa keessaa yaa Waaqayyo mana kana keessaa qe'ee kana keessaa gooftaa naannoo kana keessaa humna maqaa keetiin maqaa Yesuusiin hidhamee gaannamitti gadi kan darbatame haa ta'u. Ayyaanni kee araarri kee nu haa gaggeessu. Hafuurri kee nu wajjin haa ta'u. Waan beekuu hubachuu nurra jiru nu hubachisiisi. Sagaleen kee haa dubbatamu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqayyo abbaa keenyaaf galannaa ta'u. Mata dureen irratti yaada kana isinii hiruu barbaade Waaqayyo gaaf tokko deebi'ee dhufee jireenya kee hin sakatta'aa isa jiru waan muraasan isinitti himuu barbaada. Sagalee dubbifame kanarratti sagaleen kun akkuma beektan sagalee baay'ee beekamaadha. Yesuus Kiristoos duuka buutota isaatti akkasumas immoo saba hedduu itti naanna'anii jiranitti bara sana keessaa keessumaa naannoo gara dhumaatti gara fannifamuu isaatti gara jireenya biyya lafaa kana tajaajila isaa biyya lafaa keessatti qabu xumuree gara waaqaatti deemuudhaaf yeroo muraasa yeroo isaa hafetti dubbii dubbatame keessaa isaan tokkodha jechuudha. Jecha jalqabaa jecha gidduu miti jechi kun jecha gara dhumaatti jecha gara waggaa 3 booddee jiran keessatti haasa'amedha jechuudha. Tajaajila jalqabee waggaa 3 walakkaa biyya lafaa kana keessatti tajaajile gooftaa Yesuus Kiristoos haasaan inni haasa'e inni barsiise yaadni isaaniif qoode kun waggaa 3 booddee gara dhumaarratti wanta Yesuus Kiristoos itti mee akka ta'e ilaalu. Kutaa kana gaafa ilaallu gooftaa Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemitti imala jalqabe. Inni immoo Yerusaalem dhaqee achitti barsiisuuf tajaajiluudhaaf gara Yerusaalemitti deemu Yerusaalem keessa gara Yerusaalem darbuudhaaf yookiin immoo kaabarraa kaatanii gara kibbaatti gara Israa'elitti gara Yerusaalem gaafa deemtan gidduutti Iyaarikoon waan jirtuu fi Iyaarikoo keessa goreetu gara Yerusaalem dhufa ture. Kanaaf adeemsuma kana keessaan gara Iyaarikoo gaafa ga'u namichi gabaabaan tokko Zakkiyoos kan jedhamu tokko hangafoota qaraxxuu yookiin immoo maanaajara isaanii yookiin immoo bajiroondii kan ta'e tokkotu magaalaa sana keessa jira. Baay'ee gabaabaadha. Yesuus Kiristoosiin arguu baay'ee barbaada. Waa'ee Yesuus Kiristoos yeroo baay'ee dhaga'eera. Wanta inni godhu wanta inni barsiisu yeroo baay'ee dhaga'eera. Garuu Yesuus Kiristoos isa kam akka ta'e hin beeku ture.
carraa Yesuus Kiristoos magaalaa isaa keessa darbuu kana gaafa argatu, carraa Yesuus Kiristoos gara iddoonni jiru dhufuu kana gaafa argatu, carraa sanatti fayyadamuu barbaada. Kanaaf iyyuu yoo dhaabbate akka warra kaanii dorgomee ilaaluu hin danda'u. Baay'ee gabaabaa waan ta'eef jechuudha. Macaafni qulqulluun Zakkiyoos nama baay'ee gabaabaa akka ta'etti dubbata. Kanaaf Yesuus Kiristoos immoo namoota baay'eedhaan marfamee saba baay'eedhaan tuuta baay'ee keessatti qabamee deema ture. Namoota baay'eetu duukaa adeema ture. Kanaaf Yesuus Kiristoosiin adda baasee ilaaluudhaa fi mukatti ol ba'eetu Yesuusiin saba gidduudhaa gadi ilaala ture. Yeroo kanatti Yesuus Kiristoos fagootti isa argee itti siqeetu Zakkiyoos gadi bu'ii har'a mana kee keessa ooluun mana kee si duukaa ooluun naaf hin ta'a ittiin jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf Zakkiyoos gammadee bu'eetu Yesuus Kiristoosin gara mana isaatti fudhatee galee achitti afeerraa godhee achitti qalbii jijjiirratee fayyinni nama kanaaf ta'ee namoonni baay'een illee nama kana wajjin Yesuus wal arguunsaa sirrii akka hin taane cubbamaa kana wajjin wal arguusaa nama yeroo baay'ee nama haate nama saame kana wajjin wal arguu mana isaatti ol seenuu wajjin irbaatatti taa'uusaa kana yoo balaaleffatan iyyuu Yesuus Kiristoos garuu namni kun mucaa Abrahaamidha. Nama Israa'elidha. Ani ergaa fudhadheen dhufe hojiin hojjedhu tokkotu na harka jira. Hojichi immoo nama hin filatu nama hundumaa bira ga'ee akka namoota fayyisuuf na dirqisiisa ergaan koo. Kanaaf iyyuu nama kana itti siqee bira taa'ee akka inni qalbii jijjiirratu akka inni jireenya isaa Waaqayyotti dabarsee kennatu gochuun dirqama kooti jedheetu waa'ee fayyina nama kanaa itti dubbata jechuudha. Yeroo kanatti jarri kun gaaffiin tokko itti dhufe lakkoofsa 11 booddeessa jiru jechuudha. Namoonni dubbii isaa utuu dhaggeeffachaa jiranii Yerusaalemitti waan dhiyaatee fi jarris mootummaan Waaqayyoo yommuu sana kan mul'atu waan isaanitti fakkaatee fi Yesuus dabalee fakkeenyaa kan isaanitti hime jedhee dubbata. Jara warra Zakkiyoos mana Zakkiyoositti lallabame achi booddee adeemsa sana keessatti barsiisa inni isaan barsiisaa jiru sana akkasumas immoo gara Yerusaalemitti adeemaa gaafa jiru wanta mootummaan Waaqayyoo ammuma Yesuus Kiristoos deebisee fidu itti fakkaata. Kana jechuun maa inni fakkeenyumaan isinitti muudhaa fi Yesuus Kiristoosiin akka bilisa baasaatti lakkaa'u turan Ayhudoonni. Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa jireenya hafuuraa isaanii akka fayyisaa lubbuu isaanii biyya lafaa kana keessaa isaan baasee gara biyya Waaqaatti foon dadhabaa fi du'aa kana keessaa isaan fuudhee jireenya jijjiirame Waaqayyoo wajjin jiraachuu danda'u itti uwwisee mootummaa Waaqayyoo keessatti jireenya haaraa jireenya hin duune jireenya hin banne jireenya seexanni keessa galee jeequu hin dandeenyetti isaan galchuudhaaf akka wanta dhufeetti tun ta'ini Yesuus Kiristoosin akka bilisa baasaa tokkotti lakkaa'u turan. Kanaaf Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemitti dhiyaate jechuun warra achi keessa jiran hunduma balleessee mootummaa Israa'el deebisee hundeessaatti yaadan. Akkasitti yaadan. Yaadattuu magaalaan guddittiin keenyaa Finfinnee jedhamti. Loltuun Itoophiyaa ala ta'e tokko ituu dhufee Finfinnee marse ituu dhufee Finfinneetti ituu dhiyaate hundumti keenya wanti nuti yaaduu dandeenyu tokkumaa inni bakka jijjiiramni mootummaa ta'uu fi inni amma Finfinnee seenaa jiru kuni mootummaa haaraadhaa dhufuu fi isa duraa balleessuufidha jennee yaadna jechuudha. Yaadattu warri wayyaanee bara 83 gaafa dhufanii Dabra Birhaaniin gaafa isaan gaan achi booddee Finfinneetti gaafa siqan biyyootiin hundumtu warri biyya alaas warri Afrikaa keessa jiranis nutis mootummaan dargii baduunsaa akka ga'e nuu gale jechuudha. Warri wayyaanii dhufanii qeesiffannee nu wal'aane jedhanii sila. Innaa warri wal'aanan suni Finfinneetti gaafa isaan siqan wanta biyya sana keessaa dargii balleessa akka isaan biyya sana keessaa dargii balleessanii sirna haaraa mootummaa haaraa akka isaan dhaabuudhaaf jiran hubatan jechuudha. Kanaaf yeroo sanatti warri gaddan jiru warri gammadan immoo hin jiraatu jechuudha. Akkuma kanaa Yesuus gara Yerusaalemitti gaafa inni siqaa dhufu haasaan isaa immoo ani warra badan barbaachuu dhufe warra miidhaman kana jireenya isaanii kana fooyyessuu dhufe dhugaa iddootti deebisuu dhufe
haala iddootti deebisuun jedhee gaafatni haasa'u Yesuus Kiristoos mootummaa Israa'el isa warri Baabiloon waggaa 600 dura balleessan sana haala dhufee deebisuun jedhee baay'ee gammadan. Yeroo Yesuus Kiristoos dhufu mootummaan Israa'el diigamee waggaa 600 Oromoota isaan gaggeessa ture. Nabukadnezar dhufee diige itti aanee warra Meedonii Faars warra Iraantu bushaa ture warra ammaa Misaa'ileetti darbachaa jiran kana jechuudha. Itti aanee warra Giriikii dhufee kolonii isaanii jalatti gashatee bite. Gaafa isaan mo'aman immoo warra Roomaatu dhufee bite jechuudha. Yesuus Kiristoos gaafa dhufee Yerusaalem keessatti Beetlehem keessatti gaafa inni dhalatu kan addunyaa kana walitti qabee gaggeessaa ture mootii warra Roomaa ture jechuudha. Namni ormaa dhufee isaan bitaa qabeenya isaanii isaan saamaa waan jiraateef Yesuus Kiristoos Israa'elootaaf ijoollee Abrahaamiif hiikamuun hin ta'a. Furmaan isaaniif hin barbaachisaa. Namni kun mucaa Abrahaamidha hiikamuun isaaf ta'a jedhee gaafa inni waa'ee hiikamsaa haasaa dhufu jarri kun yaada isaaniitti wanti tokko dhufe jechuudha. Yesuus Kiristoos Israa'eliin bilisa baasuuf. Amma kan inni gara Israa'el deemaa jiruuf gara Yerusaalem kan inni deemaa jiru mootummaa haaraa Israa'el tokko dhaabuufidha. Eenyudhaan biyya sana bushaa ture. Pilaaxoos fa'aa kun akkasumas immoo gaggeessitoonni warra Roomaa caasaadhaan jiran sun Israa'el keessaa dhaabuufidha jedhaniitu akkasittiin garaa isaaniitti yaadan jechuudha. Yeroo kanatti Gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedhee itti dubbate. Fakkeenyaan itti dubbachuutti ka'e. Yeroo isaan kallattiin taaniin gaafa isaan yaadan hojii Yesuus Kiristoos, adeemsa Yesuus Kiristoos, Yesuus nama bilisa baasuuf yoo dhufe iyyuu foon namaa bilisa baasuuf dhufe kun ta'e jireenya namummaa keenya guutummaa bilisa baasee Waaqayyo wajjin deebinee akka wal agarree jiraannu gochuudhaaf akka dhufe akka isaan hubatanii fi fakkeenya tokko itti dubbatee jedha. Abbaan qoroo tokko mootummaa fudhatee deebi'uudhaaf biyya fagoo dhaqee ittiin jedhu. Biyya fagoo dhaqee. Biyya fagoo dhaqee. Garboota isaa keessaas namoota 10 ofitti waamee adda addaan warqee waqeeta tokko tokko itti kenne. Hamma inni deebi'uttis ittiin bitaa gurguraa jedhee jedhu. Amma Gooftaa Yesuus Kiristoos waa tokko itti dubbate fakkeenyaan. Ilaa ani amma jedhee ammatti yoo battala kanatti Israa'eliif mootummaa deebisuuf hin dhufne. Kaayyoon koo kana miti ittiin jedhe. Kaayyoon koo kana miti. Israa'eliif mootummaa deebisuudhaaf yoo immoo dhala namaa guutummaa boojuu seexanaa jalaa baasuudhaaf al tokko gara Waaqayyoo deebi'uutu narra jira ittiin jedhe. Achi deemee mootummaa fudhachuutu narra jira jedhe. Argitanii biyya lafaa kana keessatti hojii hojjechuun narra jiru hundumaa ittiin hojjedhe booddee gara Waaqaatti ol deebi'ee mootummaa fudhadhee achi booddee deebi'ee dhufe tanan mootummaa Israa'el mootummaa Waaqayyoo biyya lafaa kana keessatti hundeessaa malee ammatti mootummaa hundeessuudhaafan Yerusaalemiin deema miti ittiin jedhe. Garuu jedhe amman Yerusaalemiin nan deema achittis wareegama barbaachisaa ta'e nan kaffala. Garuu ijoollee koo keessaa namoonni 2 akka isaan jiran itti hime. Jarreen tokko warra Waaqayyoon immoo warra Yesuus Kiristoos jaallatan. Jarreen warri biraan immoo warra isa jibban akka ta'anitti itti hime. Gam tokkoon isaanii Yesuus Kiristoosin hin jaallatu. Isa duukaa bu'anii garboota isaa ta'anii warra isaaf gugguufan warra isaaf jiraatan ta'anii isa duukaa deddeebi'aa jiru. Gariin isaanii immoo mootummaa nama kanaa hin barbaannu nurratti mootii ta'uu isaa hin barbaannu jedhaniitu jaarsa hodduudubaan ergatu isaan immoo nutti fidiinaa namicha kana hin barbaannu jedhaniitu ergatu jechuudha. Gariin isaanii Yesuusin jaallatu, gariin isaanii immoo hin balaaleffatu turan. Warra isa jaallatan keessaa garboota isaa warra ta'an keessaa namoota 10 filate jedhe. Namoota 10 kana filateetu warqee waqeeta tokko kurnan isaaniitti kenne. Walqixxe jechuudha. Kan waliin caalu isa tokkoof 2, isa tokkoof 5, isa tokkoof 10 kennitu ta'e hunda isaanii waqeeta tokko warqee itti kenne jedhe. Isa tokkoof sibiila, isa tokkoof naasii, isa tokkoof dhagaa, isa tokkoof mukatti kennitu ta'e bifa tokko wanta wal fakkaatu
gatii wal fakkaataa kan qabu, safara wal fakkaataa kan qabu, amala wal fakkaataa kan qabu itti kenne Gooftaa Yesuus Kiristoos. Itti kenneetu biyya fagoo dhaqee maaliif? Mootummaa fudhachuudhaaf, mootii ta'uudhaaf. Abbaan qoro tokko mootummaa fudhatee deebi'uuf jedhe. Akka inni ammatti dhaqee Phiilaaxoos balleessee achirraa kaasee Israa'elin bilisoomsee mootummaa Israa'el tokko irra kaa'ee akkuma haati Yohaannisii fi Yaaqoob jedhan sana Yaaqoobii fi Yohaannis immoo guddaa ministeerii xaqaa ministeerii tajaajiltoonni ta'anii Yesuusitti naanna'anii kan ta'an yoo ta'e Yesuus Kiristoos waan dhalli namaa ittiin fayyu tokko hojjete garuu galfata kennate gara Waaqa akka kana deebi'uuf ta'e itti deebi'u. Yeroo kanatti jarri warri garboota isaa jedhaman warri isa jaallatan kuni hundumti isaanii fuuldura isaatti dhiyaatanii warqee kana harkaa fudhatan. Abbaan qoloo sunis mootummaa fudhatee erga deebi'ee booddee jedhee dubbata. Hunduma isaanii eeddatti kenne booddee mootummaa fudhachuudhaaf gara Waaqa akka ba'e yoo immoo iddoo deemuun isaaf iddoo mootummaatti fudhate danda'u sana achi deebi'e. Amma abbaa qoloodhaaf abbaa qoloo jechuun mootii jechuun beektu naannoo tokko kan gaggeessuudhaaf Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaatti akka nama tokkootti akka tajaajilaa Waaqayyoo tokkootti Waaqa ta'eetu jiru hundumaa gadi ta'e bifa garbaatti mul'ata. Waan guddaa gochuu danda'u akka waan tokkollee gochuu hin dandeenye tokkootti akkuma tajaajilaa tokkootti waan dhala namaaf ta'u hojjetee darbe jechuudha. Garuu Yesuus Kiristoos inni nama fayyisuudhaaf gara biyya lafaatti bifa namaatiin inni dhufe kun akkuma kanaatti biyya lafaa kana keessatti hafa hin turre. Gara Waaqaatti deemee mootii ta'ee deebisee biyya lafaa irratti seexana irratti du'a irratti faraduudhaaf deebi'ee hin dhufne. Hunduma isaanii warqeeta tokko itti kenne. Maqaa Waaqayyoo kan ulfaate. Abbaan qoloo sunis mootummaa fudhatee erga deebi'ee booddee horii isaan bira jiru kanaan hammam akka ittiin buufatan beekuudhaaf garboota sana waamsise jedhe. Eddatti kennee deebi'ee booddee dhaqee dhimma isaa xumuree gaafa deebi'ee warqee tokko kenne sana hunduma isaanii waamsise. Of fuuldura dhaabate. Warqee sitti kennee ture kanas sitti kenne immoo ittiin nagadi ittiin daldalii fi haasaa wajjin naasoftees jedhee sitti kenne mee hammam ittiin hojjette jedheetu gaafata. Fudhateetu bu'aa 10 walitti 11 fudhee itti deebise. Ati magaalota 10 irratti hamma dadhabbii keessanaa muudamta ittiin jedhama. Hamma dadhabbe sana hammumatti dhamaate sana hamma galfata hojjette sanan si muudasi ittiin jedhe. Isa lammaffaas waamee gaafate. Ati immoo meeqa buuftee ittiin jedhe. Tokkotu ture kanatti natti laata. Ani garuu 5 buufadheera jedhe. Walitti 6 kunoo jedheetu itti deebise. Innis atis amanamaa garbicha amanamaa waan godhi jedhamte gootedha. Hamma humni kee danda'u hin ciifne hin teenye hojjetteetta. Kanaafiyyuu hamma bu'aa kee sanaa magaalota 5 irratti mootii godhee si muudaatti jedhe. Akkasitti. Mootichi immoo ba'eessa gootee garbicha gaarii nanaa waan baay'ee xinnoo irratti waan amanamtee fi ani immoo mandaraa 10 akka mootuuf siifan kenna jedhe. Inni lammaffaas in dhiyaate yaa gooftaa warqee ati anatti kenniteen warqee 5 buufadheera jedhe. Isa kanas ati immoo mandaroota 5 irratti mo'i jedhe. Inni sadaffaanis immoo dhiyaate yaa gooftaa warqeen kee inni ani erbeedhaan maree dhoksee kaa'e kunoo ittiin jedhe. Inni sadaffaan gaafa dhiyaatu warqee kee kunoo sa'ati natti laatte warqeeta tokko moofaadhaan maree jedhee dubbata. Huccuu bareedaadhaan illee miti.
Maaliin maree jedhama? Moofaadhaan mareetu mareetanan kunoo dhoksee kaa'eera jedha. Moofaadhaan maree isumayyuu immoo warqee sana maal godhee dhoksee kaa'eera jedha. Haati nama jabaa kan hin kaa'in kan fudhattu kan hin facaasin kan galfattu waan taateef si sodaadheen turee jedhe. Kanani moofaadhaan xaxee kanani dhokse waanan si sodaadhuufi jedhe. Amma sodaa iddoo maleetti fayyadame jechuudha. Silaa sodaan kan inni barbaachisu yoon hin nagadu ta'e, yoon ittiin hin hojjedhu ta'e, yoon ittiin bu'aan buusu ta'e, mootiin kun na ajjeesa, mootii ta'ee dhufa. Amma namichi kun aangoonsaa yoo muraasa ta'e iyyuu abbaa qoroo yoo ta'e iyyuu bor garuu mootii ta'ee dhufa. Kanaaf iyyuu sanatti kenne kanaa asii fachi fiigee itti dadhabee hojjedhe waan tokkollee isa tokko kana lamallee godhe eeguun narra jira jedhee sodaachuun itti sarra jiru. Inni garuu waan hin facaafne hammattatiitti hin jiru. Waan hin jirre tokko sassaabdee fidachuu dandeessaa jedhe. Isa ammaa warri teoloojii keessatti waa'ee Waaqayyoo gaafa barannu Waaqayyoo hundumaa danda'a, iddoo hundumaatti argama, waan barbaade gochuu danda'a isa jedhamu sana barataa teoloojii fakkaata namichi kun. Warri gowwoonni amantoonni itti nagadanii 15 gaafa gashanii inni barataan inni teoloojii barate inni Waaqayyo waan hundumaa gochuu isaa beeku jechuudha. Inni Waaqayyo hundaa danda'aa ta'uu isaa beeku maaltu na joorse Waaqayyo ofii isaatiin waan barbaade gochuu hin danda'a. Waaqayyo humna qabeessadha, hundaa danda'aadha. Dhamaatiin koo hin barbaachisu, fiigichi koo hin barbaachisu jedheetu moofaa ittiin maree dhoksee kaa'e. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos fakkeenya kana keessatti akkasittiin jedhe. Ati Gooftaan isaa immoo ati garbicha waa'ee hin baafne nana. Dubbiidhuma keetiin sittan farada. Ani nama jabaa akkan ta'e kanan hin kaa'in akkan fuudhu kanan hin facaasinis akkan galfadhu erga beekte warqee koo warra alatti fuudhan bira maaliif anaaf hin keenyire? Silaa'oo deebii kootti horii koo dhalasaa wajjin nan fudhadha ture ittiin jedhe. Yoo xinnaate ofii keetiin hojjechuu yoo hin dandeessu ta'e warra hojjechuu danda'anitti maaf hin laanne? Maaliif isaaniif karaa hin saaqne ittiin jedhe? Maaliif isaanitti hin laanne? Silaa gaafa dhufu yeroo akkasii kana warqee kootiin nagadamee hojjetamee bu'aasaa wajjinan fudhadhan ture. Ergasii namoota achi dhaabbataniin warqicha harkaa fuudhaa isa warqeeta 10 qabuuf kennaa jedhu. Harkaa fuudhaa isanitti kenne kan sanni moofaadhaan xaxe kana moofaarraa diigaa iddoo ni dhokse kan harkaa baasaa fidaa isa 10 buuse kanaaf kennaa jedhu. Achi namoonni itti ergaman sun akkas jedhan, yaa Gooftaa innoo ammayyuu warqee 10 qabaa jedhaniini. Maal godha san qabne irraa isa bawaqeeta tokko irraa fuutee maaliif kana gootaa? Innoo 10 buuseera of harkaa 11 qabaa 12ffaa maaf itti laattaa jedhaniitu jaarsummaa deeman. Ani isinitti hima isa fudhatee waa qabu hundumaaf itti dabalamee hin kennama. Kana kan hin qabne garuu innumti inni qabuyyuu isa duraa hin fudhatamaa ittiin jedhu. Inni bu'aa hin buufne garuu innumti inni qabu kaapitaalumti ka'umsaa isatti kenname suniyyuu harkaa fuudhama jedha. Amma garuu diinota koo warra isaan irratti mo'uu koo hin barbaanne kana as fidaa ija koo duratti isaaniin gorra'aa jedhee abboome jedhe. Amma firdii lama kenne kutaa kana keessatti. Tokko warra kan saataan warra warqee ittiin nagadaa bu'aasaa wajjin walitti qabaatina eegaa warra jedhetti kenne sanaaf
akkasittiin daanya'e gooftaa Yesuus Kiristoos. Akkasittiin xumurama dubbichi ittiin jedhe. Hin sakatta'amtu ittiin jedhe. Hin sakatta'amtu. Waanan sinitti kenne deebi'een isin harkaa fuudhaa jedhe. Warra isa hin barbaannu nurratti mo'uusaa hin barbaannu jedhanii warra salphii ba'an, warra balaaleffatan, warra hin jaallanne sana immoo as naa baasaa jedheetu isaan immoo gorra'aa jedhe. Kutaa kana keessatti waan nuti barannu wanta gurguddaa lama. Tokko Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Yesuus Kiristoos yeroo gara biyya lafaa dhufe biyya lafaa kana keessatti tajaajilaa ture. Akkuma namaatti biyya lafaa kana keessatti reebamuu, dhiiguu, dhiitamuu, alangaadhaan reebamuu baranni itti danda'u sana keessatti namoonni waan mootummaa Israa'el deebisutti fakkaate akkaataa sanaan akka inni biyya lafaa kana keessa turu barbaadanii turan. Garuu Yesuus Kiristoos akkasitti hin jedhe. Fakkeenya kanatti dubbate. Amma miti yeroon isaatti hin jedhe. Ani amma gara Waaqa koo gara Waaqa keessanii nan deebi'een deema jedhe. Achitti mootummaa na fudhadhaa jedhe. Amma aangoo Waaqa irrattis lafa irrattis anaaf kennameera jedhe. Du'aa ka'uu booddee jechuudha. Amma naaf kennameera jedheetu maalittiin jedhee Maatewos boqonnaa 28 keessatti gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa ittiin jedhe. Maasii irratti dhaqanii nagadan sanatti dubbate jechuudha. Maasiin isaan dhaqanii irratti nagadan dimbara hin qabu addunyaa kana guutummaa bakka dhalli namaa jiru hundumaa deemuu akka isaan danda'an itti. Saba biyya lafaa kana jiru hundumaa maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin isaan cuuphaa ittiin jedhu. Cuuphaa. Achi booddee immoo waanan isin barsiise akka isaanis eeguu danda'aniif isaan barsiisaa ittiin jedhu. Isaan barsiisaa. Gooftaa Yesuus Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 keessatti waa'ee duuka buutota isaa fuuldura Waaqayyootti yeroo kadhachaa turetti waa tokko dubbate. Abbaa warra ati naaf laatte kan isaan duukaa tureera. Isaanitti sagalee koo yommuu sagalee ati natti laatte sana isaanitti kenneera. Isaanis sagalee kana fudhataniiru amananii ittiin jedhe. Sagalee koo itti kenneera jedhe. Gooftaa Yesuus Kiristoos waan gurguddaa sadii namatti kenne. Tokko sagalee isaa. Sagalee isaa akka ittiin nagannuuf, akka ittiin hojjennuuf, akka ittiin bu'aa buufannuuf Waaqayyo waldaa isaatti, ijoollee isaatti kennate sagalee isaa. Waaqayyo nama hundumaa biraa sagalee qaba. Kunoo har'allee itti isinii dabalaa jira. Har'allee nuu dabalaa jira Waaqayyo. Waan ittiin hojjennee guyyaa booddee itti gaafatamnu tokko har'allee Waaqayyo nuu dabalaa jira. Boolillee nuu dabala. Iftaanillee nuu dabala. Isa dhageenyu kanaanii sagalee kanaan nagaduutu nurra jira. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100 miiliyoona buufachuu danda'utu nurra jira. Hamma gooftaan deebi'ee dhufutti sagalee kanaan hin nagadama jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Inni lammaffaa gooftaa Yesuus Kiristoos foonsaaf dhiiga isaa kenne. Kan inni hoodhaa jedhee nutti kenne keessaa inni tokko foonsaaf dhiiga isaa. Waldaan kiristaanaa isa namni guyyaa booddee ittiin du'aa kaafamu foonsaaf dhiiga isaa waldaa kiristaanaatti kenne. Garboota isaatti kenne Waaqayyo. Anaaf isinitti kenne. Dhiiga isaa, foonsaa akkas jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Foon koo kan nyaatu, dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba jedhe. Ani guyyaa dhumaatti du'aa isa nan kaasaa jedhe. Wanta Waaqayyo du'aa keessaa ittiin nu kaasu meeshaan isaa inni guddaan kan Waaqayyo ittiin jireenyatti nu baasu foon keenya isa du'aa cubbutti maxxanee jiru kana kan nurraa kutee gatu foonii dhiiga Yesuus Kiristoosidha. Akka namoonni tokko tokko salphisanii fooniif dhiigni Yesuus Kiristoos yaadannoo qofaadha. Yesuus Kiristoos gaaf tokko anaaf isiniif jedhee du'uusaa fannifamuusaa ittiin yaadannaa jedhanii barsiisu. Garuu maaliif du'eeyyuu yaadanna nuti? Maaliif dhiiga isaa dhangalaase? Maaliif dhiigi isaa ciccite? Sababiin isaa maaliif yaadachuun nu barbaachise? Nuuf du'e Yesuus Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaase. Maaliif dhangalee dhiigni sun? Maaliif yaadachuun nu barbaachise? Hojii isaa dhiifnee yaadannoo isaa duwwaa yoo fudhanne gaarii hin ta'u. Kanaaf iyyuu gooftaa Yesuus Kiristoos
oodhaa jedhee kan inni ijoollee isaatti kenne foonsaaf dhiiga isaati. Fooniif dhiigni Yesuus Kiristoos abdii ijoollee Waaqayyooti. Kana waliif firaa, kanatti wal fidaa jiraachuutu irra jiru. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Garboonni Waaqayyoo waldaan kiristaanaa irbaata gooftaa yeroo yerootti qopheessiteetu hin laatti. Namoota biyya lafaa keessaa waamti, hin barsiisti, waa'ee jireenyaatti agarsiisti. Gaafa isaan gooftaa Yesuus Kiristoositti maxxananii fayyisaa jireenya isaanii godhanii gaafa fudhatan foonsaaf dhiiga isaa qooddee laatu jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Kanaaf inni sadaffaa kan gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf kenne hafuura isaa qulqulluudha. Waaqayyo sagalee isaa, foonsaaf dhiiga isaa fi hafuura isaa qulqulluu nuuf kenne. Wantoonni kun sadan kan namni ittiin nagadee bu'aa buusudha. Kan namni ittiin nagadee bu'aa buusudha. Bu'aan sagalee Waaqayyoo jireenya qajeelaa nuti jiraannu. Namni tokko gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaa godhe amantii cimsannaa barate, waldaa keessatti barumsa isa barbaachisu barate, lallaba dhaggeeffate, leenjii adda addaa fudhate, jireenya Kiristoos barbaadu sana, ija hafuuraa Waaqayyo barbaadu sana jireenya isaa irratti calaqqisuu hin danda'u. Taanaan gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa dhufu anuu itti hojjenne mareeta nan taa'e moofaadhaanii warra jedhan keessa isa tokko taa'an jechuudha. Moofaanni jedhamu fedha keenya isa fooniiti. Sagalee Waaqayyo waan biraa haasa'a, fedhi foon keenya waan biraa haasa'a. Akka gooti yoo taate natti tolu. Waan hundumaa sassaabee akka koo keessa sun gashee natti tolu. Qabeenyi biyya lafaa na harka ta'e hundumaa fi taa'ee qoodee natti tolu. Ituun kudhan fuudhee natti tola, ituun hate natti tola, ituun boonyaa natti tola, ituun machaa'ee qilleensa irra deemee natti tolu. Akka foon kooti jechuudha. Garuu Waaqayyo hin barbaadu. Namni kan inni jiraatu akka sagalee Waaqayyootti. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Kiristaana gaafa taanu jireenya isa abaabilii akaakilii keenya irraa fudhanne sana dhiifneerraa. Efesoon boqonnaa lamarratti akkas jedhee dubbata. Ergamtichi Phaawulos jireenya keenya isa durii, isa dur biyya lafaa keessatti shaakalaa ture, isa maatiirraa qeerraa fudhanne sana hundumaa dhiifne jedhee dubbata. Jireenya isa dukkanaa sana dhiifne. Jireenya haaraa macaafni qulqulluun nu barsiisu sana keessa gallee jiraachuudhaaf warra fedha godhanne jechuudha. Kiristaana jechuudha. Kiristaanni akka garaa isaa barbaade haasa'u, akka garaa isaa barbaade jiraachuu hin danda'u. Garuu sagalee Waaqayyootti kenname, hafuura qulqulluutti kenname kanaaf moofaadhaan jireenya isaa isa foonii, amala isaa isa biyya lafaa, jireenya keenya isa seexanni achi micciiree, as dabse sanaan marree dhoksinee kaa'uu dandeenya. Hin ajjeesiin isa jedhu sana moofaa isa foon keenya isa moofaa sanaan marree lammaffaa sagalee Waaqayyoo gurra keenyatti akka dhaga'amne goonee keenye waan garaa keenyaa gochuu dandeenya. Kanaaf kiristaanni sagalee Waaqayyoodhaan jiraachuuf warra sagalee Waaqayyoo Kiristoos irraa fuudhe jechuudha. Kiristoos waan inni waldaatti kennatee deeme sagalee masaa foonsaaf dhiiga isaati kunoo jedheetu ijoollee isaatti foon kooti. Kana yeroo nyaatan hundumaa jedhu gooftaa Yesuus Kiristoos. Ofiis nyaadhaa kana booddee haa nyaatamu foon koo dhaloota achinaa dabarsaa jedheetu Yesuus Kiristoos amma isaan duukaa taa'ee nyaate maatiin hundi kun ituma nyaatamu dhaloonni kun nyaatu marratti mootummaa Waaqayyoo keessatti irbaata sana deemnee wajjin nyaata jechuudha. Phexrosiif Yohaannis fa'aa Yesuus Kiristoos duukaa irbaata qulqulluu nyaatanii nuti immoo ituma waldaa keessatti tajaajiltoonni garboonni Waaqayyoo adaraan kun itti kennamee dhumarratti Yesuus Kiristoos duukaa gaafa deebi'ee dhufu irbaata qulqulluu sana wajjin nyaanna jechuudha. Luqaas keessatti gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedha. Irbaata kana lammaffaa isa duukaa hin qooddan. Ani nan ajjeefama nan deema biyya lafaarraa gara Waaqaatti nan deema. Garuu guyyaa booddeetti samii irratti nyaata sahaaraa, wayinii sahaaraa, irbaata sahaaraa wajjin teenya nyaannaa jedhe, walitti deebinaa jedhe. Amma aangoo fudhachuudhaaf hundumaa irratti mo'uudhaaf ooluun jechuudhaaf gara Waaqaatti ol ba'uutu naaf ta'a. Achi garuu deebi'ee nan dhufu. Kanan isinitti kenname foon kooti. Kanan isinitti kenname sagalee kooti.
Kanan sini dia kanan sini kenal aku orang kumpul dah. Betul. Betul kan saudara? Namun ni sirri sehingga ditinggalkan. Sagali Waaqayyo kanarraa moofaa keessa irraa kaasa. Irraa qabu. Anu isinu moofaa foon keenyaa fi foon keenyaa jireenya keenya sagara dhaba amala keenya sabada haati fi abbaan keenya micciiranii hawaasi micciiree jireenyi kasiifatti micciiree isaa kan jireenya akkamitti iyyannata akkamitti kudhanis shanis lakkoos bu'aa hin buuf hin jiraanne kan taasisu jireenya keenya isa moofaa amala keenya isa badaa shaakala isa jalqaba isa barra sana ዲኑማን ዋቀዮችን ስለስጋ ማሰብ ከእግዚአብሔር ጋር ጥል ነው። ጠላትነት ውስጥ መግባት ነው። ሂንተውን በልባት ይችላል ነው ከሰነከሰ ዋይ በሆኒ ያዲና ሆም ከነ ሙሲነስ ዱካ ባቀኒ ቡይና ይሰገመጪሱ ሰገሌ ዋቀዮ ሂንጨፍሲና ተናፍ ከነከነ ተቆ ሰገሌ ዋቀዮ ሰብኩሉ hammat tiraate si kaffala hammat tiraate si kaffala waaqayyo amma biyya lafaa kana keessatti paappaasiin jira abbootiin jira qeesiin jira molokseen jira daabotiin jira faarfataan jira nabiyyiin jira asitti caasaan isaa dheeraa ta'u gaafa Yesuus Kiristoos dhufu garuu hin jijjiiru wanta kana Injil Gooftaa Yesuus Kiristoos maaliif jijjiiru? Hamma hojii keessatti kennamu. Mul'ata boqonnaa 22 keessatti nama hundumaaf kan ta'u gatii bona harka jira haa jedhu. Gatii namoota hundumaaf kennu na harka jira. ለእያንዳንዱ የሚከፍለው ዋጋዬ በእጅ ያለ amma hunduma keessanii akkuma matee kanatti gadiin baasee waaqayyo hammam sagalee waaqayyootti jiraata. Hammam of qoree hammam jireenya isaa Yesuus sagalee waaqayyoof bichisiisee irbaata gooftaa hammam itti siqee yeroo itti bakka fudhatee wangeela kana hammam namootatti dabarsee kenne namoota meeqaaf dhugaa ba'ee namoota meeqatti lallabe namoota meeqa barsiise jireenya namoota meeqaa jijjiire namichi kun jedhee gaafatamu. Enggak. Tajaajila jireenya namaa jijjiiru. Tajaajila karaa namaa kallattii namaa sahamaarraa deebisu nama waaqayyo isa taasisu sana hammam jiraanne isa jedhu sanaanii jireenya keenya madaalee ilaala Gooftaa Yesuus Kiristoos. Isaan gatii nu baasan. Isaan gatii nuuf kennan. Hammuma namaaf dhugaa baatan. Hammuma waldaa kiristaanaatti maxxanfanii jiraatan. Hammuma sagalee waaqayyoof jiraatan sana gatiin keessan waaqayyo biratti shallagamee isiniif kennama. Gatiin namaa nama bira jira miti. Gatiin namaa Yesuus Kiristoos harka jira. Deebi'ee nan dhufu. Gatiin nama hundumaa harka jira jedhu. Kanaaf iyyuu jarreen sadan kun sagalee itti kenname sana ayyaana waaqayyoo itti kenname sana dhoksanii moofaadhaan xaxaniitu akka namni illee argineetti dhoksanii ka'an. Sagaleen isaa seeraan hin lallabamu, hin barsiifamu, hin leenjifamu, irbaanni qulqulluu seeraan qulqullummaadhaan hin kennamu, hafuurri qulqulluun dhukkaamamee hojii hin hojjetu, hundumaa dhukkaamsanii kaa'u jechuudha garboonni kun. Nan sodaadhe jedhan immoo haasa'u. Argatee wanta waaqayyo nuuf kenne keessaa tokko hafuura qulqulluudha. Waldaan kiristaanaa hafuura qulqulluu dhukkaamsuun isheef hin ta'u. Tasalonqee keessatti akkas jedhe. Hafuura hin dhukkaamsinaa. Manfasin attaatfu. Hafuura qulqulluu waldaa keessaa hin dhaamsinaa. Itti jedhe. Afaan haaraa jiraatu, raajiin haa jiraatu, fayyinni haa jiraatu, seexanni haa ba'u, mul'anni haa ilaalamu. Hin dhaamsinaa hafuura qulqulluu jedhe. Hafuura qulqulluun siif kenne ittiin si gargaara, ittiin si fayyisa. Ittiin tajaajilta, ittiin dibamta itti jedhe waaqayyo. Ituu san fudhatiin Yerusaalem keessaa iyyuu akkam baane akkam sochoone
waan godhi siin jedhe iyyuu akka hin jalqabne ittiin jedhe Waaqayyo. Waldaan kiristaanaa hafuura qulqulluu alatti jireenya hin qabu tajaajilaan kamiyyuu hafuura qulqulluun alatti waan tokko hojii hojjechuu hin danda'u. Yoo biddeena nyaate malee yoo soorame malee waan tokko bu'aa buusuu hin danda'u jedhe. Garuu isaan moofaadhaan maraniitu kaa'aniiru jedhe. Inni tokko 10 buusfate. Inni tokko 5 buufate. Inni jajjabeessi. Inni fakkeessu sun. Inni nama Waaqayyoon sodaatu, nama Waaqayyoon safeeffatu, inni fakkaatu sun. Inni immoo siin sodaadhi. Amala saafaatti mi'aatu Waaqadha jedhe, Gooftaadha jedhe. Ati tuun facaasiruu sii biqila siif jedhe. Ituun haamiluu gootaraa keessatti lakkooftate jedhe. Maaluma dhabdee maal rakkattee warqee tokkittii kana fuudhee gabaabee immoo rakkisaa jedhe. Kanaaf haxxatee kaa'ee jedhe. Al tokko warqee Waaqayyoo inni gati jabeessi inni badhaadhaa nama godhu sun hafuurri qulqulluun waldaa keessaa ba'eetu amala namootaa isaa maal jedhan iyyuu haasa'u. Amala namaa isa fokkisaa isa namni hamaan nu guddise sana isa jallaan nu guddise sana isa micciiramaan nu guddise sana isa hawaasa gadheen akka hin taanetti nu guddise sana yoo immoo jireenya hin taane keessa isa guddanne sana isa sagalee Waaqayyoo wajjin waliin simanne sana jechuudha. Isa finnee waldaa kiristaanaa keessatti wal qocolaa oolla jechuudha. Tajaajilaan garboonni Waaqayyoo warri kurnan sun nama 3 duwwaatu dhufe baay'ee miti. Nama meeqa jedhanni 10 nama meeqa deebee 3 namni 7 maal ta'eera jechuudha. Kisaaree warqee isaa maal ta'eera nyaata meera nuun deebii jechuudha maal badeera. Isheen dhufti deebitee dhufte keessaayyuu immoo isheen tokko maal taateetti ishee martee keessa jechuudha. Ishee martee keessa. Argitanii guyyaa booddeetti Yesuus Kiristoos hin dhufu. Waa shakkaa. Waaqayyo waa namatti ilaannaan, waa nama abboomnaan akka deebi'ee dhufu hin shakkina. Waaqayyo Addaamiin akkasitti hin jedhe. Muka kanarraa maaliif godhin jedhe? Hin nyaatin. Achi deebi'ee dhufe. Eessa jirta jedhee gaafate. Aanoo si sodaadhee maal ta'eera jedhee sodaadhee baqadhee jedhe. Itti dubbateetu deebi'ee dhufe sakattee Waaqayyo. Gatii ofii ofitti qabatamtee ergamaa ergamtu Waaqayyo. Ati sana nyaatii siin jedhe sana nyaattee abboomii koo cabsiteetti hin jedhe. Eeyyee egaa gatii kee kanadha. Du'a duuta. Sirraa kan kee lafti kun hin abaaramatti hin jedhe Waaqayyo. Akka deebi'ee dhufee gaafatu. Akka deebi'ee dhufee wanta sana ilaalu namni dagachuun irra jiru. Dagachuun irra jiru. Abrahaamitti mucaa ilmaan siif kennaa jedhe. Saba guddaan si godhaatti jedhe. Abrahaam dhiisee lukuskusuutti ka'e. Waan hin taane keessa galuutti ka'e. Jireenyi inni biyya Uur keessatti barreessu biraa deebii guddite. Sini galee waan hin taane keessa galuutti ka'e. Gaafa inni galuutti ka'u Waaqayyo deebi'ee dhufeetu Abrahaam jedhe. Eessa jirtaa? Fuuldura koon jirtu. Maal natti gochaa jirtu? Ani Elshaadaay ani Waaqa isa hundumaa danda'uudha. Waggaa kuma tokko yoo jiraatte iyyuu mucaa siin kenna siin jedhee dhuma argatta. Ittiin jedhe. Addunii Waaqayyo waa namatti ilaannaan deebisee dhufee nama gaafata. Yoo dide namichichi deebii isaa kenna, gatii isaa kenna. Saa'oliinis gaafa laaltan Amaaleeqota dhaqii balleessi. Lafumarraa balleessi. Seenaadhuma isaanii balleessi. Waa'ee isaanii wanti haasa'u. Waa'ee isaanii kan dubbatu waan tokkollee biyya lafaa kana keessa hin jiraatin ittiin jedhe. Balleessi lafarraa haqaa'ee balleessi jedhe. Haa irraanfatamu sawma lafaa gidduudhaa qomoon kun haa badu jedhe Waaqayyo. Inni garuu dhaqee mootii fudhatee, loltuu fudhatee, qabeenya gaggaarii nyaata gaggaarii kana guuree dhufe. Hin dhufe Waaqayyo. Maalan sitti mee ture? Maalan si abboomee ture? Maalan sitti kennee ture jedhe. Mootummaa sitti kennee ture, seefii sitti kennee ture, saba kana hundumaa sitti kennee hin turre ani si abboomee immoo hin turre meerre waan akka jette maayina waan akka jette jedheetu gaafate nama kana. Innis akkuma namticha iddoo kanatti dubbifattan kana anoo Waaqa koo fi aarsaa haa dhiyaatu maalaa ta'u warra gaggaarii warra cooma keessaa fidee dhufee jedhe. Argitanii Waaqayyoo waa namatti kenninaan deebi'ee dhufee nama gaafata.
Ilaa sagalee har'a dhageenye kanaaf yoo ture hin beeku malee gaaf tokko hin gaafatamu. Kaleessa sagalee dhageenye bara Gooftaa Yesuus Kiristoos dhugaanuu ba'amee kaasee hamma har'aatti lallabamuutti lallabame barsiisa baranne fuuldura Waaqayyootti sagalee Waaqayyoo dhageenye hundumaaf gaaf tokko itti gaafatama. Deebii keenya qopheeffachuun nuuf ta'a. Akka sagalee Waaqayyootti hin jiraanne taanaan akka sagalee isaatti sitti farada Waaqayyo. Akka sagalee isaatti jiraattee taanaan hamma jiraatte sana sii farada Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Namoonni baay'een wanta mootummaa Waaqayyootti callisanii magalan itti fakkaata akkasiin of sossobu. Of sossobu. Of sossobu. Mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf dhama'uun nama barbaachisa. Moofaa mana keessaa gatuun nama barbaachisa. Moofaa mana keenya keessa jiru. Moofaa jireenya keenya keessa jiru. Isa durii waan hin taane sana amala gadhee sana isa baafnee gubuutu nurra jiru. Haadha kootu dur ateetii kana facaafatu turte. Innaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin argattee hin gammaddee maasheen ishee mudaa ishee calleefaa maalfaa keessa keewwatan kana qabdii. Bakka gaafa Gooftaa argattu Waaqayyoon amantee gammaddee tajaajiltoonni baasii gubii kana jennaan dhaqxee borootti beenzilatti naqxeetu gubdu. Mana keessa taa'ee ni naan jedhu. Mana keessa taa'ee sammuu koo keessa waa tokko na deddeebi'ee jetti. Mudaa ishee xinnoo sana haadha kootu hojjetee naa kenne jetti. Haadha koon naa kenne jetti. Haaluma haadha isheetti. Haadha koon naa kennee haati koo moo duuteetti. Kanaaf seexanuma kana taanaan malee waan haati isheen hojjete kana tunda jalaa hin gubanne ta'e natti tola jedhee tanan dhaqee ilaale jetti. Dhaqee gaafan ilaalu mudaa'in sun gubateera. Mudaa'in sun gubateera. Gaafan akkas daaraasaa saaqee ilaalu ija kootti nan uwwise. Argitanii dhaqxanii sammuu faasana baaftanii yoo hin ganne ija keessa jaamsuu duwwaa miti jireenya keessa nyaata. Jireenya namaa nyaata namni dhiifuu sana jedhu. Moofaa keenya baafnee haa ganne. Mootummaa haaraa, Gooftaa haaraa arganne kanatti akka jiraanne kan danqu moofaa sana baafnee haa ganne. Sagantaa kenname sana ittiin haa naganne. Amma dandeenya namoota taa'an sagalee Waaqayyoo bira qabuun isaaf hin ta'u. Sagalee Waaqayyoo kana namoota hundumaatti nama hundumaatti lallabuu barsiisuu iddoo hojii keenyaatti iddoo nagada keenyaatti iddoo deemu hundumaatti sagalee Waaqayyoo dhageenya kana namoota himnee bu'aa buufachuu waan akkaawwachuu danda'utu nurra jira. Dhageessuu dubbichaa duwwaa ta'uun nuuf hin ta'u. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate. Kanaaf iyyuu Waaqayyo akka nuti qalbii jijjiirran yakka sagalee Waaqayyoo irratti yakka irbaata qulqulluu irratti yakka hafuura qulqulluu irratti hojjennu hundumaaf har'a akka qalbii jijjiirrannu barbaada Waaqayyo. Warri sagalee Waaqayyoof hin abboomamne kallattii biraarra deemaa jirtan akka barbaadan ta'aa jirtan har'a Waaqayyo carraa isinii kenneera. Waggaa haaraadha, sanbata sadhumaadha. Kaalaandarii keenya irraa maal jedhaa? መጨረሻ ኑዛዜ jedha yoo immoo qalbii jijjiirrannaa himannaa sadhumaa jedhu. Himannaa Waaqayyootti himachuu. Maal maqnee laata sagalee Waaqayyootti? Maal irratti tarkaanfannee deemne laata? Maaliin xaxnee keenya laata? Foon keenya sagalee Waaqayyoo xaxee kuffiseeraa laata? Jireenyi foon keenyaa hafuura qulqulluu akka inni hin hojjenne akka inni hin mul'anne waldaasaa keessaa fageesseeraa laata? Kanaaf jireenya keenyaa sakattaane ilaallee qalbii haa jijjiirran. Namni sun immoo namoonni baay'een macaafa qulqulluu keessatti amma maqaa isaanii isiniif caqasee addaanis yoo ilaaltanii sagalee Waaqayyoo irra darbaa garuu dhiifama gaafachuun barbaadu. Addaan waggaa 930 jiraate guyyaa cubbuu hojjete sanaa kaasee gaaf tokko gara Waaqayyootti deebi'ee dhiifama jedhee hin gaafatu. 930 ዓመት ነው እግዚአብሔር እድል የሰጠው። waggaa 930 carraa qalbii jijjiirrannaa kenneef Waaqayyo itti fayyadamu. Akkuma amanee akkuma seexana amane sanatti du'u. Saa'olis akkuma sana naadhiis jechuu dadhabee akkuma jalqabetti fiixaan baafatee du'u. Namoonni baay'een qalbii jijjiirrachuun barbaadan.
namichi iddoo kanatti warqee sana owwaale sunis qalbii jijjiirrachuun barbaadu. Deebisee teolojiyaanii isa guddaa isa cimaa isa maastartii PhD qabu isa beekaa isa guddaa ta'u barbaada. Agul guddaasee jammara. Kanaaf hundumti keenya fuuldura Waaqayyootti qalbii jijjiirrannaadhaan waggaa haaraa kana haa fudhannu. Jireenya keenya sagalee Waaqayyoo wajjin mijeeffachuuf, hafuura qulqulluu wajjin mijeeffachuuf, foon gooftaa dhiiga gooftaa wal'aansoo qabsoo guddaadhaan nuuf kennames qulqullummaadhaan fudhachuu fi jireenya keenyaa fuuldura Waaqayyootti haa ilaallu, qalbii haa jijjiirrannu. Qeesiinfaa Waaqayyoon nu galateeffatu, galateeffannu Waaqayyo mataa keenya gadi qabanne. Dubbii dhageenya kanaaf Waaqayyo guddisee baay'ee galateeffannaa galateeffatu bara baraanis abaata gabaasnee galateeffannee walitti qaba. Sagalee nuti dubbatteef dubbii barsiifte kanaaf Waaqa irratti lagaladhu. Baraama bara baraa tolfeef galanni siifata. Dubbiin nuyi dhageenye kun immoo jireenyaaf keenyaaf galaan haa ta'u. Jireenya keenyaaf geggeessaa qajeelfama haa ta'u. Dubbii dhageenya kanatti akka jiraannuuf ammayyuu dabaltee daddabaltee ayyaana kennuuf baay'isi. Hubannaa oli Waaqarraa sibiraa ta'e ati nuuf kenni. Yaa gooftaa keenyaa kennattaan nu harka jira, galfatan nu harka jira. Isa nutti kenname kana yaa Waaqayyo akkuma namichuu moofaadhaan waan sana nun immoo amala jireenya keenyaa isa moofaa yaa Waaqayyo addaamummaa isa jalqabaa sanaan dhugaa kana marree awwaallee gaaf tokko immoo gaafa deebi'eef immoo salphinaan fudhatee Waaqadhaaf akka hin dhaabbadha. Har'aa jireenya jiraachuun nuuf malu, tajaajila tajaajiluun nuuf malu, yaa Waaqayyo bu'aa buusuun nuuf malu hundumaa gooftaa keenyaa baratu laatteef yeroo laatte guyyaa nuuf laatte kana keessatti yaa Waaqayyo buufannee gaafa fuula kee dura dhufnu immoo gooftaa keenyaa akkuma sagalee kee keessatti dubbatte iyyuu gali gara gammachuu gooftaa keetti nagaadhaan gali akka ati jette sana nutis gara jireenya bara baraatti gammachuu guddaadhaan galuu akka dandeenyuuf ati gargaari. Sagalee kee kan nutti dubbatan obboleessa keenya isaan eebbisi. Nunis sana keenya sagalee kee jireenya keenya keessatti nuuf eebbisi. Hafeessa nuti yeroo keenya sagantaa keenya hundumaatti ati nu duukaa ta'i. Maqaa sattii midhaadhaatti ilma kee gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen.